Namni abdatanii waadaa nyaata jedhama mitiire. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Mass Miidiyaa irraa qophii keenya irraatiin ergaawwan garaagaraa mudannoo jaalalaa qabannee isiniif dhiyaanne irraa hamma xumura qophii keenyaatti subscribe, share, like, comment gochuun akka nu waliin turtan isin jenna. Turtii gaarii. Si eegeen dadhabee qalbiin koos na laaftee oolis hin deebinee akkuma baatee naftee oltee bultee narraa eenyu si gaafadhu faanni kee mul'atu eessaa si iyyaafadhu asan deema hin jenne gaafa manaa kaatu anis gadi hin teenye namnis naan birmatu nan jiro nan jaawwaraa aduun seentee baatu wareersituu qalbii yaada galee jiru ati jirtaafan jira yoo ati hin jirre ani hin jiru kalees taphakeen obsa keedhaan oolee har'a maanatti taate miilla bakar waaree har'a maanatti taate miilla bakar waaree jaalallee koo iddoo buutisaan dhabe galaanaa boonsaaf ana jaalallee kee Miimii Darajee magaalaa Adaamaarraa. Jechoota ajaa'iboo gatii yeroo beekuu yoo barbaadde atileetii maayikiroosekoondii tokkoof mo'amee badhaasa miidiyaalaa warqii dhabe gaafadhu. Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee kopheen qixxeessuuf luka hin muran. Mo'uu jechuun tokkoffaa ba'uu qofaa osoo hin taane jijjiirama agarsiisuufidha. Barachuu jechuun barumsa keessa darbuu osoo hin taane barumsi nama keessa darbuudha. Barumsa barattee yoo qoromtu jireenya immoo qoramtee baratta. Nama si soba wajjin gammaddee kolfuu irra nama dhugaa sitti himu wajjin gadditee ba'uu siif wayya. Namni carraa gaarii qabu osoo bishaan galaanaa keessatti darbatameeyyuu qurxummii afaanitti qabatee keessaa ba'a. Si guddaan dhagaa yoo affeelu aarii xinnoon bishaan bobeessiti. Yeroo tokko gammachuun guyyaa tokko gadda waggaa tokkotti jijjiirama. Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane nama sammuu hiyyoomedha. Nama kabajuun mallattoo sodaa osoo hin taane bilchina sammuu fi dandeettii fageessanii yaaduuti. Jireenya kee fooyyessuudhaaf yaaliidhaan shaakala taasistu keessatti kufaatiiwwan si mudatan kufaatii osoo hin taane akeektuu galma gahinsa yaalii keeti. Addunyaa kana irratti harreen akka namaatti yaaddu jiraattu baatus namni akka harreetti yaadu hin dhabamu. Akka addunyaatti yaadi, akka naannootti hojjedhu. Dhalli namaa wanta haaraa argannuudhaan yoo uumu kan nama gammachiisudha. Garuu ofii isaatii uumamuu yoo irraanfatu immoo kan nama gaddisiisudha. Kan nama qaanessu ba'aa guddaa sammuu irratti baachuu osoo hin taane sammuu hin yaadne baachuudha. Yoo rakkoo wayii si mudate rakkoo si mudate sanaaf hiphachuu osoo hin taane akkaataa rakkoon sun si mudate sana keessaa ittiin bahuu dandeessu yaaduu qabda. Osoo dhugaan kophee hin godhatin somni addunyaa naannofti. Mucucaattee dugdaa yoo kufte balleessaa kee ta'uu kan hin dandeenye yoo ta'u balleessaa kee ta'uu kan danda'u kuftee yoo achitti haftedha. Wal beekuu irra walii beekuu wayya. Bishaan kadhaan argame dheebuu nama hin baasu. Saree yeroo hundaa duttu akka hin birbanneef of gooti. Kan nama nyaatu dukkana osoo hin taane wanta dukkana keessa jirudha. Irra caalaatti kan dinqisiifatamuu qabu namoota addeessa irra qubatan osoo hin taane namoota akkaataa isaan addeessa irratti qubatan barsiisanidha. Addunyaan kun sirraa waan tokko eegdi waan ta'eef waan gaarii tokko hojjedhu. Nama shakkitu hin madeessin yoo madeessite hin shakkin. Wanti calaqqisu hundi warqee sitti hin fakkaatin. Jiraachuuf nyaadhu malee nyaachuuf hin jiraatin. Waggaatti jiruu dabali malee jiruutti waggaa hin dabalin. Riqicha muka tokko irra osoo hin bahin gorora takka liqimsi. Balbalatti carraa takka yoo si jalaa cufamte yoo ati abdii kutachuu dhabde kan biraan siif banamti. Bu'aa qabxii baruu yoo feete barataa qabxii 0.5 qormaata kufee haasofsiisi. Aangoo qubaan si filaniin of hin tuulin qubaan irraa si buusuuti. Beekumsa qabduun hin booniin kan si caalaa beeku hedduutu jiraati. Namni ani beekaadha ofiin jedhu wallaalaan akkasaa hin jiru. Hanga dandeesse bara baraan jireenya kee jijjiiri malee akka barri wal sirratti hin jijjiirre. Barcumaa fi kabaja abbaatu of jalatti baata. Waan garaan namaa baatu wadalli harree hin baatu. Kan ati jechuu qabdu biyyi koo maal naa goote jechuu osoo hin taane ani biyya kootiif maalan godhee jechuu qabda. Baay'ee haasa'u irra baay'ee dhaggeeffachuu filadhu. Hojii guddaa karoorfame irra hojii xiqqaa hojjetametu caala. Bara jireenya kee keessatti yeroo dheeraa taa'umsaan dabarsitu irra yeroo gabaabduu hojiidhaan dabarsitu bu'aa guddaa siif qaba. Akkuma jaalala jiru jibbis jira waan na ta'eef icciitii yeroo jaalalaa haasoftu yeroo jibbaa haasa'uun wallaalummaadha. Jaalalli dhugaa fageenya karaatiin hin daangeffamu. Jaalalli dhugaa furtuu jireenyaati. Dhiira qawweef hin jilbeeffannetu jaalala dhugaaf jilbeeffata. Yaa nama yoo nama taate fedhii keef osoo hin taane kaayyoo keetiif dursa kenni. Beekaa jechuun nama dogoggora ofii beekee irraa sirraa'edha. Yeroo keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jaaladha. Samiraa Naasir, Waashingten DC irraa. Kan hedduu na jaallattu bareedduu koo ishee lixaa ishee anaaf jiraattee humnaaf yeroo ishee fixaa kan anaaf gidirfamtee gogee koo ishee bahaa ishee naaf jecha fiigduu baddaaf gammoojjii gahaa ishee naaf raftee hin beekne jajjabee koo ishee kaabaa ishee naaf kabachiiftu daangaa biyyaas naaf dhaabaa
ishee sabaaf jiraattu qacalee koo ishee kibbaa ishee sagaleen caaltuu ishee deeggaraan ibbaa ishee sabaaf jiraattee dheebuu uummataa jibbaa ishee boqottee hin beekne rakkinni koo ishee gubuu dhiphoof gidiraan koo anaan dhiisee ishee hubuu calaqqee jiru kiyyaaf agarsiiftuu eenyummaa ishee gaarummaa malee hin beekne hammeenyummaa maqaa si balleessanii waan hin beekne horfanii guyee kunaaf jiraadhu karaa kallattii arfanii waa daa'imni irraa waboo koo fi oromiyaaf. Ergaa gabaabduu mandara tokko keessa fakkii kaasee qarshii guddaatti gurguree nama jiraatu tokko jaarsa tokkotu ture. Guyyaa tokko namni mandara sana keessa jiraatu gara isaatti dhufee ati nama ogeessa fakkii kaasuun soorame sooressi cimaadha. Garuu hiyyeessotaaf hin kennitu. Abbaan mana qalii inni foon gurguruyyuu hiyyeessotaaf yeroo hunda muree kenna. Ati hiyyeessaaf hin buustu jedheeni. Jaarsi fakkii kaasu kunis ilaalee xinnoo seeqee dhiise malee deebii tokkoyyuu hin deebisneef. Namichi kunis mandara keessa naanna'ee jaarsi kun sooressa akka ta'ee fi sassattuu ofittoo akka ta'e odeessu jalqabe. Kana booda namoonni mandara sanaa hundumtuu jaarsa kana jibbani. Guyyoota muraasaa booda jaarsi kun dhukkubsatani. Namni mana yaalaa geesse yaalchisullee dhibee du'ani. Guyyaa isaan du'anii jalqabe namichi mana qalii sun akka duraa foon namaaf kennuu dhaabe. Maaf akka inni dhaabe gaafa gaafatamus ani hamma har'aatti kan isinii kennaa ture jaarsa fakkii kaasu sanatu gatii isinii kennu naa kaffalaa ture jedhee deebiseefi. Al tokko tokko maal akka ta'e otoo hin mirkaneeffatin murteessuu osoo dhiisne gaariidha. Burqaa jireenyaa irraa. Mudannoo jaalalaa. Ani maqaan koo Warqiin jedhama. Bakki dhaloota koo Arsii Bahaadha. Riyyaa koo biyya jiruuf ani kan hin jiru biyya Libaanos magaalaa Beeruutidha. Namni abdatan waadaa nyaata jedhama mitiire Oromoon gaafa mamaaku riyyaa koo yeroo jalqabaa baay'een jaalladhu riyyaa koo Darajjee kutaa 5ffaarraa kaasnee hanga ministirii fudhannutti wal faana turre. Ani gaafan deemuuf jedhu gara biyya ormaa waadaa walii seenne turre. Garuu maal godhaa inni waadaa koo nyaate ani biyya ormaa keessa isaaf hanjoora. Qalbii koo fudhatee yeroo hundaa boqonnaa dhawwata. Ani namoonni wal jaallatan osoo gargar bahuu baataniin jedha. Garuu kan na quunname kun nama biraa quunnamaa laata jedheen yaada. Uumaan nama qaaliif wal jaallatu gargar osoo baasuu baatiin fedhii koodha. Ani baay'ee jaalalomtuudha. Jaalallee koos dagachuu hin dandeenye. Waa hunda isaafuu bakka jirtutti nagaa naaf ta'e. Aamsi koo riyyaa koo Darajjeedhaaf naaf haa ta'u. Dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Maas Miidiyaa jalqabarraa kaasanii waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Egaa ergaa jaalalaan qaba. Mudannoo jaalalaa akkasumas ergaawwan garaagaraa nan qaba. Karaa kamiin ergadhaa yoo nuun jettanii karaa lakkoofsa Telegiraamii Duwwaa 965 48 96 13 barreessuudhaan nuuf ergaa isiniin jenna. Akkasumas subscribe, share, like, comment gochuun nu deeggaruu hin dagatina. Yaadni keessan nuuf galaa keenyadha. Qophii biraan haga walitti deebinutti nagaatti.